Emma eewu jedhamta eessaa dhufte maaltu sii ta'e beekmee natti himee. Ani maqaan koo Margaa Olaanii Jiraataan jedhama. Ani jiraadhu naannoo kanadha. Dhaloonni koo gara giddaadha. Ani tureera biyya kana jiraadha. Waaqayyoo waan baay'ee naaf godheera. Wantoota naaf godhame keessaa immoo tulla kaayee fixuu hin danda'u. Garuu isa iddoo kanatti naa ta'e dubbachuu barbaada, dhugaa ba'uu barbaada. Waaqayyo baay'ee na gargaareera. Akkasidha. Safeeniyaa boqonnaa 3:15 irraa isa sitti faradame sana sirraa kaasee. Ameen. Waan tokko barbaada anis yeroo nas ba'u kanatti ani hiikameera. Saboota jirtan kuni wantoota yeroo hundumaa guyyaadhaa sa'aatiitti daqiiqaatti wanta isinitti faradame akkasitti dhabdanii gartanii barbaada. Kanaaf Waaqayyo wanta yeroo dheeraa natti faradame Waaqayyo narraa kuteera. Ameen. Kanaaf dhugubamsi koo sadiidha. Dhugumsi koo inni jalqabaa Waaqayyo lafa kanarratti gaafa dhufanii namatu qabeenya fide miti sagalee dhaga'ee dhufe. Gajallaa kana utuma deemu sagalee Waaqayyo asitti dubbatamu dhaga'ee achi booda asitti hin gore. Gaafa achitti gorutu keessatti sabara kana nama 4 taanee walitti dhiyaannee teenya namoonni 4 eessa teessa? Dana kana zuuriyaa kan teessanii arfan keessanuu kaa'ames. Eessaa dhuftanii baabasa? Gibbii? Okey, maal hojjettu? Hojii konkolaataa. Namoota adii wajjin taa'uuf namoota gurguddaan nama 4dha. Achi booda namoota afran sana wal faana kaasee Waaqayyo. Karaa keessan nama afran sana gaafa kaasu namoonni arfan suni inni tokko gara lixa Wallaggaa. Bakka iddoo garaagaraatii dhufnee garuu akka nama mari'atee dhufee akka nama waliin haasa'ee dhufeetti wal bukkee teenya. Kanaa booda Waaqayyo nu dubbisa ture jireenya keenya keessatti nu ilaale achi hin kaa'e Waaqayyo nu kaa'anii gaafa kaanu keessatti hojii keenya nutti hime Waaqayyo. Arfan keenya hojii tokko jenna. Ila dhaggeeffadhaa adda baafadhaa saba Waaqayyo. Nama 4dha. Namoonni arfan kuni iddoo tokko teessu. Iddoo tokko teessu. Arfan keessa wal beektu? Waan tokko hin beeknu. Iddoo dhuftanii wal hin beektan. Garuu wambarii tokko na taa'aa jiru. Wambarii tokko na taa'aa. Eshi ambiraawo. Achi booda hojii immoo hojiin keenya ammas tokko. Qoy kaasanii jedha Waaqayyo. Kaamee warri wambarii arfan kanarra jirtanii. Kaatan. Hojiin keessan meeqa? Hojiin keenya tokko. Hojii bifa. Hojiin keessan tokko siniin jedha Waaqayyo. Maal ture hojiin keessan? Hojii biqilaa. Hunda keessaniyyuu biqilaa wajjin wal ilaallata. Hundi keessaniyyuu biqilaa wajjin ilaallata. Biqilaa wajjin wal ilaallata. Biqilaa wajjin wal ilaallata. Amma kan sin kaasee dhimma kana keessatti jechuudha. Ilaa lafaan ta'a. Amma siniin galle waan ta'eef harka keetti kan cooni gadee beekee. Naata kinna wiisee dhiyaasa. Nani amantu mee harka kee irratti biqilaa jira garuu kan cooni jahannaa jalqabee ija godha taa'ee. Misraachoo kaleessa dadhabdee gaana garuu ija dadhabdee sana isa kaleessa gama gamatti ilaalte harka kee galee. Harkee akkasii? Okay. Wallaggaa Yuunivarsiitii keessaan hojjedha. Filaaraan hojjedha. Garuu wal beektu sun? Hin beeku ana. Haleluuyaa. Abeet abeet hilillee arfan keessanuu? Isin garuu wal hin beektan? Wal hin beeknu inni gara lixaa suni kunuunsa abukaadoo wanta garaagaraan hojjedha jedhe. Anis akkasitti dubbadde. Ati immoo isaa hojjetta? Ani as Wallaggaa. Wallaggarraa hojjetta innoo? Inni gara lixa Wallaggaa. Dhadhaa gartanii? Nama gosa tokko hojjetu tartiiba tokkorra akka nama wal mareeteetti kottu har'a akkas ta'a. Iski ameen. Waan dhaabbatee isa rakkisu tokko nu harka keenya. Booda maaltu ta'e? Achi booda Waaqayyo natti dubbatee guyyaa gaafasii ka'e. Isin keessaa namni tokko kalee dhukkubsattaa dhukkuba kaleedhaanii dhukkubni kalee kee kun immoo ispeeshaalii kalee mirgaa keedha Waaqayyo. Isaan keessa nama 4 keessaa eenyu ture kalee mirgaa kana dhukkubsatudha. Okay, eshi. Achi booda ani kalee mirgaa kana dhukkubsadha. Kalee mirgaa kun baay'ee na dhukkuba. Eshi. Mana yaalaa guyyaa tokko dhaqee hin beekan. Achi Waaqayyo baay'ee nam daddaa inni dhaqu mana yaalaa. Ani dhukkubni kun kan inni jalqabee
waaqayyos dubbateera garasittiin si argade waaqayyo dhaloota gosa garasii magaalaa miti ani gaxariidha kanaaf waaqayyo iddoo gaxarii sana boodatti isa ture keessatti waaqayyo sitti natti dubbate achi warri koo maatiin koo jamjamoodha sedhanii mukaan baatanii nageessu magaalaatti wasaasa achi nayyaa laman ture abbeen koo yeroo sanas kalee inni si dhukkuba ture baay'ee na dhukkuba asina waraana kalee maraana kaa baay'ee na waraana nan yaadadha poolisiin tokkollee mana yaalaa keessa na fuudhee barbaree baraabbatee kana dhugi naan jedhe waan baay'ee yaade yaalummaa qorichi na danda'uu dadhabee achi booda waaqayyoo asitti natti dubbate innichi waggaa dheeraa jireenyi koo zeeroo ta'e asitti waaqayyo guyyaa tokkotti na fayyise. Sadeekke fayyee galata namni qabu jedhaa bareedoonummaatti jalqabee kan dhukkubsatu sekendii tokkotti waaqayyo keessaa nagaa. Kun dhugaa ba'umsa isa jalqabaa. Ishii inni lammataa. Inni lammaffaa immoo ammas ani lafa kana nan dhufan ture achi booda erga waaqayyoo kana waan dumanaa hojjete ani biraan hafuun jedheen. Nan deddeebi'a amma lafa kana dhufutti na riifadha. Gaafa hojii dhaqullee fiigee as dhufa. Achi bishaan waldaa kana asumaan fudhadhe. Asumaan fudhadheeni gara gola kadhataan gala. Gola kadhataa gala. Bakka waaqayyoo erga natti dubbate erga na fayyisee waaqayyo naaf hojjechuu qaban jedhee murteessee. Kanaa booda gaafa achi galuu naaf kadhatama. Gola kadhataa ani kan isinitti himu gola kadhataatti waaqayyo hicciitii gurguddaadha kan inni ifa baasu. Gola kadhataa galta. Sanaa booda gola kadhataa waaqayyo maal sitti dubbate? Bishaan kadhataa sana fudhadhee waaqayyo waan gurguddaa natti hima ture. Ati waaqayyo marartoodhaan natti hima dubbataa ture yeroo sana keessatti akka nama haasa'u miti. Baay'ee ati nama qabne ati nama qofaadha maali akkamitti waaqayyoon mana waaqayyo atta waaqayyo maaliif atta naan jedhe waaqayyo baay'ee natti beekamaa ture achitti achi waaqayyo si gargaara maaliif mana waaqayyo atta jedhanii natti dubbatama. Ishi waaqayyoon ni atta asraata. Deebistee immoo achi booda ammas hin dhuddaa nan dhugan ture ani biyya lafaa keessatti baay'ee fiiga jireenyi mana koo maal goota turte? Nan dhugaa. Nan dhugaa. Dhageessanii maal godha ture? Hin dhugaa. Nan dhugaa. Amma gaa iddoo fayyeetti dhugaa ba'amu. Mana kana keessatti wanti baay'een dubbachuu hin dandeenye baay'ee jira la. Goda kanarratti kana nuuni yeroo baay'ee kana dhumaanii fi wanta baay'eedha jechuudha. Ishii hin dhuddaadhe. Dhuguma immoo hin dhuddaa. Dhuguma dhugaa. Ispeeshaalii ani kan isinitti birriin argadhu waa hin argadhu. Birrii 20 haa ta'u birrii meeqas haa ta'u waa hin argadhu gara dhugaatiitti na kiskisa. Garuu motuun dhugummaa waaqayyoo keessa naqa. Anjiraan kasaa seetan. Yeroo biraa sitti dhugdaa mana gadaa hin naqxaa sitti garuu yeroo baay'ee raajameera. Baay'eetti raajameera. Dhugdattaa hin fayyitaa malee. Waan tokko na hin argu. Rakkoo ishee kana qabda irraa deebiin jiraa. Hin jiru ilaa ani isinitti himu. Allayyaara dhaabatee otoo inni kufuuf jedhu hin ceeta jedha. Ani magaalaa Naqamtee keessatti tajaajila iddoo baay'ee dhaqeera tajaajilameera. Tajaajila baay'ee argeera. Inceeta biyya dhaabaatadha malee cubbuu hojjetteetta, ejjiteetta, dhugdeetta, hojiirraa deebii, hojii keerraa deebii kan jedhu hin jiru. Ani dhugaa waaqayyooti isa keessa koo jiru yeroo baay'ee ariifadhee eda galgala dhufee dana dhugaa ba'uuf fa'i. Eda galgala sagantaa na qabsiisaadheen dhufee salphaaniti. Hin dhugde siin jedha waaqayyo. Maatiitti dhagaame gaafas. Baay'ee imimmaaniin baay'ee sodaadha akkasuma raafame itti baay'eetti dhagaame. Achi waldaan natti ammoo yeroo mukaan nan naqa. Waaqessi. Nan waaqessa. Fudhattee gaafa fudhattee sin madatte. Baay'ee fudhadhee naqa yoo baay'eetti sanbata faan dhiisa malee hin dhiisu yeroo biraa nan deddeebi'a. Isa kana ammoo yoomna ofirraa kutan jedha garuu utuun akkasitti deebi'u. Garuu gaafa waaqayyoo hin dhuddaa hin alta waan ta'eef kanaa booda dhaabi gaafa siin jedhu waaqayyoo jiraachuu waaqayyoo agarta. Guyyaa sanaa jalqabdee hin kutte. Nan kute jiraachuu waaqayyo nan amane guyyaa gaafa si ta'e nan kute suusiin isa rakkisoo namani ana manaan qaba amma isheen ariifadheen dhufeen naan hafte malee dhufti ijoollee lamaan qaba ijoollee lamaan kana keessa yeroo sana keessatti bara hedduu ani kiisiin koo buukiin koo zeeroodha mana yaalaatti fixa birriin koo tokko hin jiru mana yaalaattidha garuu erga murteessee ani guyyaa tokko dhuguma mana koo keessatti ijoollee koo keessatti sargee hin beeku. Hallelujah!
Haleluya. Ini mana kira kisu ada duit. Lagi nama pun lagi ini mana kira kisu kaya lah. Nama pun nama si berada. Berapa ni kami? Ini mana kira kisu serlah kaya lah. Iste, asrata ke hatu sit iste kapatte. Mandi ke naga. Mana ko nagara na arifachiisa iddoo kennuutti na arifachiisa waan manqabu wallahi na Alas ekipa. Amen. Jangan segera tidak. Okay, apa wantu nutu sebenarnya? Kanaafi achi ammasi waaqayyo gooftaan jireenya koo geddaramaa. Amin. Manni koo geddaramaa. Ani mataamti kooyyuu anaaf gaaffinatti ta'aa jira. Inni lammaffaan dhugaatii keessarraa kutee aanna kutee mana kee nagaa godheera. Mana koo Hundumtuu nagaa. Oromii koo nagaa. Ani waan argadhu keessattiyyuu amma waan nuffadhu waan karaa dhufu hin wallaale. Jireenyi koo iyyuu ani. Harka keessa rukutaa gooftaa galatee. Amin. Isa sadaffaa maaltu sii ta'e? Isa sadaffaa inni kun Achumatti sitti dubbatame garuu gola kana taate. achumatti naa dubbatame. Eshi Achi booda maal si jedhe waaqayyo? bishaanii sana gaafa fudhadhu narra kaafuu ta'e. Eshi Bishaan sana irratti naa kadhattanii Eshi. humna bukkee jiran jiru. Eshi. Rakkoo guddaa wal qaban. eshi Isiniif rakkoo akkasii anaaf immoo rakkoo hojii hedduu amma hojii keessa sii kadhatan jettanii. Eshi. Bishaan achirratti guddaa naa kadhatanii rakkoo hojii keessatti sii kadhatan. Okay. Jettanii bishaan kana irratti hojii koo naa kadhatanii. eshi Bishaan sana manatti fudhadhee galee ammoolaatti fayyadamu mana jira. eshi Achi hojii koo kana irratti bara baay'ee gaaffii hin qaban ture. Iddoo sanatti yoomna jijjiirtan jedha. Humna namaa gara si'a sadii moo si'a afurii dhaqeera. Achi hin danda'amu na jedhu warra kaanii garuu qayyadu hin danda'amu na jedhu. Ameen. Har'a garuu guyyaa dhufe. Ani dhugaa isinitti hima. Guyyaa dhufe. Ameen. Yeroo dhufe. Gaafa yeroon dhufu immoo bishaan daaliitti qayyarama. Ameen. eshi hojii irratti maal sii godhe waaqayyo? Achi booda achi ariifatee waaqayyo hojii hojjechuu jalqabe. Eshi Nama qaama biraa iddoo biraa kolleejjii biraarraa dhufee alaqaa koodhaanii namichi na beeka. Garuu margaa naa kenni jedhe dhufee nan fudhadhaa. nan fudhadhaa iddoo duwwaa qabaatii iddoo kotti fudhadhaa naa kenni jedhe. Inni immoo inni Xiitii dhanaa sa'u. hindi jedhe. Dhugaaf godhe. Eshi Achittis dhugaan hojjenna. Waaqayyo gooftaa guyyaa tokko dhaqee roonuu laatta. Inni barsiisan nama hojjenna. Illaa godhe. eshi sanaa booda amma walumaa galatti jijjiirraan sii ta'eera. Bakka jijjiirraan naa ta'e already an xalayaa kan walee iddoo torba gashee hojii haaraa eegalee. Ameen. Kaleerraa fayyee Ameen. qinqanii manaa isa rakkisurraa fayyee Ameen. jijjiirraa xalaa hagaye. Waan sadii hin amantaadhaa hankeessu amma haa ta'u. Ergaa ati sabaaf qabdu qabda. Yeroo koo wajjin hin adeema waan ta'eef maal jette saba kana? Ati dhugaatii keessa turte mana waaqayyo keessa turte bal'aan namooti baay'een waldaa iddoo meeqaan meeqa galu malee dhoksaa waaqayyo akkasitti gadi fageenyaan ilaalanii hin deemanii. Maal jetta warra akka keetti rakkatan yookaan immoo warra akka kee qabeenyaanis dhukkubaanis horii isaanii waan argatan mana dhugaatiitti mana waaqayyoos dhaqaa achis dhaqaa fixanii maal jetta ati? Garuu waa tokko kan hin irraanfadhe ji'a sadii sii kenne. Ji'a sadii naa kenne. Ji'a sadii keessatti ani ammayyuu qabadhee mormatti qabeen dhugaafa jedheen ture wal yaada koo wajjin wal qabaan ture. Ji'a sadii naa baate waaqayyo. Ji'a sadii kana keessatti jijjiirama. Ji'a sadii immoo geessitta. Dhaabbattee iddoo murteessite ji'a sadii geessitta. Kun hundumtuu ji'a tokko keessatti xumurame. Hankee sarara haa ta'u. Duuba kana keessadhaa kan inni gola galataa galee immoo na yaadadha. 26 ji'a isa kana keessa gaafa 26 kana gola galataa galee. Ani kaleen koof Har'a soddomadhaa 26 guyyaa meeqa? Guyyaa afur keessatti xalaan harka isaa gale. Hankee sarara xalaan harka kee haa gale. warri waan garaagaraa keessa jirtan warri waan tajaajilaa hojjettan waan dhoskaa hojjettan waan coonaa argu jettanii adaraa deebi'aa baqaan gaa'e baranni akkasin jedhani bariyyummaa nagaan jedhe Dhuguma si ga'a.
bari iyyummaa nagaan kiisi qullaan waan ta'an hojjedhu jedhee eeyya kiisi qullaa birrii guddaa mindaa guddaa qabna miti birrii xiqqoodhaan jedhan kanaaf raajonni bara eebbiis isa kanaan nutti himu atoo akkas jetta kanarraa deebii hin jenne agarreerra aana garuu sabna jirtan warri sagalee kana iddoo kanatti bartan mi'eeffattanii sagalee iddana jiru dhugaa isa kanaaf jiraadhaa icciitii dhoskaa cubbuu hin hojjetiinaa Kiristoos keessatti jiraadhaa gaafa isin Kiristoos kana duukaa dhugaadhaan deemtan isa dhugaadhaan gaafa isin sodaattan hojiin keessan ifa ta'a. Bara baraan fayyaa fi siif haa raawwatu amma xumuraatti dhaabbadhu harka keessa rukutaatti bakka isaatti naa deebisa. Ameen ameen.